Viidiyoo keenya irraatiin waa'ee kiifireemii ilaalla. Kiifireemii wanta inni ta'e viidiyoo gabaabaa kana keessattiin isin hubachiisa. Kiifireemiin viidiyoo keenya akka sochii godhatu kan nuuf godhudha. Jalqaba irratti aappii CapCut keessa seenna. New Project kan jedhu gara oliitiin tuquun baakgiraawundii viidiyoo hojjennu galchina. Gara gadiitiin add overlay kan jedhu tuquun wanta edit gochuuf jenne ammas dabalataan galchina. Footoo add gochuu waan hin barbaadeef gara oliitiin gara mirgaarraa footoo isa jedhu tuquun footoo galchina. Amma footoo keenya galchineerra. Footoo kana akka inni sochii bareedaa qabaatu gochuuf kiifireemii fayyadamna. Kiifireemiin mallattoon isiin bakka diimaadhaan itti naannessaa jiru kanadha. Kanaafuu kiifireemii tuqna. Sarara irratti kana fakkaatti. Laayirii dalga jiru utuu bakkaan sochoosin footoo keenya gadi buusna. Ammas sarara kana xiqqoosii bakka isin jirtuu butuun kiifireemii tuqna. Kiifireemii erga tuqnee booda bakka sararri kun jiru utuu hin sochoosin footoo keenya ol baafna. Laayirii keenya jalqabatti deebisuu waan inni fakkaatu mee haa ilaallu. Kana fakkaata. Ammas bakka biraatti sochoosuu yoo barbaanne laayiriidhuma kana ammas daballee tuquun kiifireemii tuquun footoo keenya bakkaa sochoosuu dandeenya. Laayirii keenya boodatti deebisuun mee sochii inni qabu haa ilaallu. Footoo kana dhumni isaa gara oliitti akka ol bahu gochuuf laayirii tuqna. Laayirii jechuun sarara dalga jiru kanadha. Laayirii tuquun kiifireemii add itti goona. Footoo kana qubaan tuquun gara oliitti ol baafna. Sirrii kiifireemii sarararra jirtu sanaatiin jechuudha. Sochii inni kenneef mee haa ilaallu. Sochii inni kenneef kana fakkaata. Kiifireemii balleessuuf sirrii sarararraan mallattoo kiifireemii irra gochuun sarararratti kiifireemii gara oliitiin tuqna. Yoo kiifireemii walitti fageessin sochiin footoo sun suuta jedha. Faallaa kanaa ammas yoo walitti dhiyeessine sochiin suuraa keenyaa
ni ariifata. Kiifireemii walitti fageessee mee isinitti haa argisiisu. Jalqaba laayerii tuqna. Kiifireemii aad goona. Ammas laayerii keenya dhuma irra geessuun kiifireemii aad itti goona. Laayerii sirrii kiifireemii irra kaa'uun footoo gara bitaatti siqsina. Kiifireemii isa dhumaa irra dhaquunis footoo keenya faallaa isa duraatti siqsina. Laayerii isa jalqabaa irra jiru kana gabaabsuuf laayerichuma tuqna. Laayerii isa dheeraa jechuudha. Gara gadiitiin ispiliit tuquun bakka lamatti kunna. Isa dheerate balleessuuf gara gadiitiin diletii tuquun balleessina. Viidiyoon keenya har'aa kanumaan raawwata. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan viidiyoo nuti yeroo yeroodhaan maxxansinu akka isin bira ga'uuf sabiskiraayib gochuun chaanaalii keenyaaf maatii ta'aa isiniin jenna. Footoo keessan ofii keessanii edit godhachuudhaaf viidiyoo kana ilaalaa.